Attam jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa miidiyaa irratti sanumaa immoo OMN irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Egaa akkuma beektanii OMN erga hundeeffame eegalee uummanni Oromoo miidiyaa keenya ijaaf gurra keenyaa jedhee deeggaraa tumsaa utubaa asiin ga'eera. Hawaasa Oromoo keessumaa kan biyya alaa jiran warra OMN utubanii deeggaranii asiin ga'an keessaa hawaasni Siyaatil isa tokko. Har'a egaa bakka bu'oota naannoo sanaa yookiin magaalaa Siyaatil Edmonton qabannee dhiyaannee naaf galcha. Egaa kan ammoo sababa qabna. Sababni isaas dilbata dhuftuu yookiin immoo waxabajjii 24 sa'aatii 2 eegalee qophii addaa tumsa OMN qopheessaniitu jiru. Koreen achi jiruu fi hawaasni Edmonton walii galuudhaan. Egaa dhimma kana ilaalchisee keessummootan qabaa. Keessummoonni kiyya har'aa akkuma argitanii egaa gara mirgaatii jalqabnaa Zaakir Abbaa Maccaatii egaa hawaasa Oromoo Edmontonitti chairmaanii yookiin itti gaafatamaa boordichi akkasumas yoon maqaa dogoggoreen sirreessaa jira keenya Sefoddiin Kormee miseensa local chapter yookiin koree deeggarsa OMN'ti. Achi taanee Sheekh Jamaal kan immoo isaan gama isaaniitiin itti gaafatamaa local chapter yookiin kan deeggarsa koree OMN dhumarratti Shaggaa Raddooti. Innis miseensa koree kanaati kan deeggarsa OMN. Jarana hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Baga nagaan nooyitan. Marii gabaabaadhaa goona. Egaa qophii attamiiti warri Edmonton yeroo ammaa kana community North America yookiin Ameerikaa kaabaa keessa community cimaadha jedhamee abdatamuu fi warra kaanis fakkeenya ta'aatii jirudha. Sanbata duraa dhufuun egaa akka qophii keessanitti isin nutti himuu dandeessu qophii cimaa tokko akka godhaa jirtanii deeggarsa OMN yookiin tumsa OMN sanarratti marii hawaasa faanas ni goona. Egaa sanarratti qophiin Edmonton eegamaa kan jiru maal fakkaata kan jedhu tokko tokko kan ilaallu ta'a. Sana dura garuu beeksisa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Hawaasa Oromoo kanarraa magaalaa Edmontanii fi naannoo isii jiraattan mara. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa waaree boodam sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasni Oromoo magaalaa Edmontanii fi naannawa ishii jiraattan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa miidiyaa Neetwoork biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa miidiyaa Neetwoork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN Daayireektar olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin durfamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyuu. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Na'imaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulaxiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Lions Recreation Center 11113 Street Edmonton ABT 5G 0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 178 Duwwaa 2 Duwwaa Duwwaa 1544 1587 Duwwaa 721 dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Anis Atis cufti keenyaahu OMN tumsuudhaan qabsoo saba Oromoo haa tumsu. koree qindeessituu sagantichaa Edmonton Albertaa Kanaadaa. Egaa beeksifni gama
OMN qophaa'e kana fakkaataa meegaa qophiin Edmontonitti immoo qophaa'aa maal akka jiru qabatamaatti koreen deeggarsaa OMN yookiin OMN Edmonton Local Chapter kan jedhamu qophii akkamiitti godhaa jira hawaasa naannoo sanaa wajjin kan jedhu egaa itti gaafatamaa Local Chapter yookiin koree deeggarsa OMN kan Edmontoniin eegallaa Shee Jamal Muhammad meesine irraa jalqabnu maal nutti himtu? Qophii akkamii godhaa jirtu? Egaa tolee ulfaadhaa jechaa obbo Dujene. Bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee hawaasni keenya kan foddaa toora miidiyaa guddaa tokkicha nuti qabnuutiin OMN addunyaa irratti daawwachaa jirtan keessattuu magaalaa Edmontanii fi naannawaa isii hundi keessanuu harka fuunee akkam nagaa fayyaadhaa jechaadha. Gama deebisaa teetitti obbo Dujene yoon deebi'u akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf namoonni as gubbatti agartanii fi akkasuma tiimni Edmonton kan biroo kan deeggarsa OMN asitti qophaa'e hundi isaatu akkasuma dura taa'ota keenya kan okaanaadhaa dabalatee akkasuma afooshoota adda addaatii fi NGO'n adda addaa tan Edmontonitti jirtu qophii hawaasa isiitii wajjin qophii bareedaa tumsa OMN irratti yeroo dheeraadhaaf itti qophaa'uun isaanii ni beekama. Duba yaaminsi kun gaa akkuma hawaasni keenya keessa jirutti akkuma Oromoon akkuma kufanitti okkolan akkuma cabanitti okkolan akkuma jaansan hawaasni keenya yeroo takkallee gargaarsa adda addaatiif osoo aran baafatin Rabbiin jazaa isaanii haa kafalu turuun isaanii ni yaadatama. Akkasuma ammas akkuma waggaa dabre takkaawuu amata dabre OMN bira dhaabbatanii tumsa miidiyaa isaanii tokkicha ijaa fi gurra hawaasa Oromoodhaa alaa fi keessatti ta'ee jiru kana bira dhaabbatan sanitti har'as nu bira dhaabbadhaa jechuudhaan waaminsi yeroo dheeraa dura isaaniif godhamuun isaa ni yaadatama. Kanarra dhaabbannee nutis akkuma reefu tuquudhaaf yaale san dura taa'onni duraan dursee tiima OMN fi akkasuma dura taa'ota okaanaadhaatii fi dura taa'ota afooshaatis dabalatee namuutu hawaasa isa bira jiruun akka nuuf gahu yaaminsa kana biraan geenyeeti jirra. Duba qophiin isaa yoo Rabbiin fedhee yeroo gabaabduu keessatti ni ta'a jenneeti abdannaa. Gamanumaan warreen hin dhaga'inis yoo kan jiraatu taate ijarraa nu hambisanii akka nuuf dhaga'aniif har'aas baanee jirra. Guyyaan yoo Rabbiin fedhe tumsi OMN kun ta'uudhaaf taa'u Juun 24 Satardee kana guyyaa sabtii dhufuudhaaf taa'u kana Juun kana waxabajjii 24 irratti bakka teessoon isaa takkaa fi 13 takka 3 dhibbaa fi 13 istireetatti Leon Center Edmonton bakka jaamtutti namuutu bakka tana bakka teessoo adda addaa itti qopheessu turre namoonni beekaa Noorzigeet bira ol dabarteeti dhayita karaa Noorzii teessoon tuni bakka tanatti sa'a lamarraa eegalee ilaa galgala qophiin tumsa OMN kun waan itti fufuuf waamicha kana dhageessanii hawaasni keenya warreen hin dhaga'inis akka nuuf dhageessanii bakka tanatti nuuf argamtan guyyaa kana hawaasni Oromoodhaa kan Edmontonitti argamuuf naannawa isiidhaa nu boonsa akkuma bara deengaddaatti jennee waan abdannuuf yoo Rabbi fedhe waaminsa keenya kana laalaati saallee insha Allahu ta'ala haga dandeessanitti nuuf kabajaadhaan nuuf argamaa isiniif jenna. Duba qophiin bareedduudha ilaa hanqa ammaatti kan argamte
qophii bareedduudha hawaasni keenya godhaa jira. Dura taa'onni adda addaa keenya godhaa jiran manguddoota haawwan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan hundi tumsa OMN kanaaf akka malee qophaa'aa jiran. Kanaaf nutis kanumaaf har'aan tana asitti argamnee akka dabalataatti akka yaaminsa kana haaromsinee akkuma guyyuu isaan harkaa jiran bakka adda addaatti wanni kun maxxanfamaa jiru kanatti nama keessattuu dura taa'ota adda addaatii fi akkasuma kanaaf ooshaa dabalatee abbootii bizinasa xiqqaa fi gurguddaa as keessatti oofan obboleeyyan keenya kan dhiiraa kan dhalaatis biraan geenyee waan jirruuf warreen hin dhaga'inis yoo jiraate waamisa kan nu dhaga'anii ammas akka nu dhufan abdiira qabna. Guyyaa irra deebinee guyyaa 24 Juun 24 kana guyyaa sabtii takkaa'uu Saturday waxabajjii 24 Leon Center takka 313 istireet irratti gama Noorzii Leon Center bakka jaamutti nuuf akka argamtan sa'a 2 ilaa hanqa sa'a 3 galgalaa waan deemuuf yoo rabbiin fedhe kanaa obsaa fi kabajaadhaan jaalalaan isin afeerraan jechuu barbaadaa gama boodaatti yoo waa hafan ittiin deebi'a ammaaf anumaan jaa obbo Dajane. Sagaleen kan dhagahamu. Hayyee Sheekh Jamaal baay'ee isaa fixeera. Kanaaf egaa gaggabaabsinee itti daballa. Mee shaggaagaa gama qophiitiin maal fakkaataa atis gama keetiin maal jettaa shaggaa itti fufi. Hayyee shaggaani waan na dhagaa jiru natti hin fakkaatu. Boosefaddiin mee Edmonton qophiin Edmonton maal fakkaata itti nuuf hubate. Ayyee ulfaadhu Dajanee irra caalaa wanni jiru dura ta'an keenya Sheekh Jamaal akka gaariitti ibsee jira. Waamicha jirus akka gaariitti ibsee jira. Ani ka jechuu barbaadu bu'uuristoota OMN koree OMN akkasuma deeggartoota uummata keenyaa warreen hogganoota OMN baga rabbiin baroota dheeraa keessa qaxxaamuree waan irratti hundaa'e kaayoo kaleessa uummata isaatiif gadhaabe OMN dalaguu irratti osoo dhugaa uummata keenyaan dho'isin waan uummanni keenya kaleessa gaafa bu'uuresse dhaameef osoo dharan dubbatin dhugaa uummata keenyaa tumsee as ga'uudhaaf guyyaa har'aa baga geennee jedhaa rabbiin galanni haa ga'u. Hundi keessanuu baga geettan jechuu barbaada. Ittaansuudhaan akkuma jedhamee qophii akkuma bara baraan yeroo cufaayyuu goonu qophii OMN magaalaa Edmonton magaalaa guddittii Albertaa hawaasa jajjaba walitti dhufeenya gaarii qabuu fi uummata isaatiif tumsu ka guyyaa tokkoon hin qaaffachiisin har'as deebi'ee bara baraan dhufee isa keessa ejjetee jira. Kun ammoo akkuma waamichi godhametti warreen Edmonton qofa osoo hin ta'in naannoon isii hundi akka magaalaa Red Deer ijoollee Saskatchewan akkasuma Fort McMurray warri kaampii dalagu kun hundinuu bira dhaabbataa ture baroota dheeraaf wanni OMN miidiyaa keenya kana gadhaabee deemaa ture. Har'as ammoo abdiin sun akkasumatti jira kan waliin dhaabbatan abdii qabna. OMN wanni barana adda isa godhu magaalaa Edmonton keessatti waa hedduutu jira jechuudha. Inni dura warreen kaleessa biyyoota ollaa, biyyoota rakkoo, biyyoota baqaa keessa ta'anii waan danda'anii bifa gaazexummaatiin, bifa teknikaatiin waan hedduun tajaajilaa turan. Koominiitiin keenya kan magaalaa Edmonton jiru waa hedduu isaan bira dhaabbatee ispoonsar godhee magaalaa kana dhufanii jiru. Isaanis abdiidhaan hamileedhaan hawaasa kana eeganii qophiin kun akka gaarii ta'u isaanis waan isaanitti dhagahamaa ture bifa sanitti dhufanii akka ibsatan uummannis isaan simachuu isaanis argu isaanirraanis waa dhaga'u hamilee isaanii ka isaan abdiidhaan dhufan kana dhageeffachuudhaaf qophiidhaan akka nu argamu abdii guddaadhaan eegaa jirra. Uummanni keenya ni simata. OMN bara baraan
sagalee ummata keenyaa, gurra ummata keenyaa, arraba ummata keenyaa ta'ee itti fufa kan jedhu abdii guddaadha. Waa hedduutu jira. Diinni duula bara hedduu nurratti duulaa ba'e miidiyaa qabateeti. Miidiyaa kana amma bu'uurassamee qilleensa Oromiyaa bilisa godheetiin dubbachuu jalqabee hammam akka tokko diina keenya ofirraa ittisuu akka dandeenye namuufuu ifaa jechuu waan bu'uureffame akkuma Oromoon jedhe qeerrasa eegeen qabanii yoo qaban gadin dhiisanii jedha Oromoon. Waan qabnee jalqabne waan ummata keenyaan bu'uureffame kuni bakkarraa xiqqaachuun gaddeebuun isa qabnuuyyuu ka biraatti dabaluudha malee waan akka malee nu miidhuu fi ummata keenya xiqqeessu waan ta'eef ummanni keenya daranuu xiiqiidhaan agartee adawwii keenya bifa hundaan bira dhaabbatee dhugaa keenya ol baasuun dhara kan ittiin daballe ummanni dharaafuu wal gurmeessa dhugaa irratti hundaa'ee OMN waa hedduu akka nu of duratti oofu warreen dalagtoonnis warreen deeggarnootis warreen chaaptaraa hundinuu kanaan akka wal bira dhaabbatu ummanni keenyas akka nu bira dhaabbatu abdii qabna waamichas goomna kanuma jedhaa yoo yaanni biraa jiraatetti deebi'a galatoomi Dajane. Hedduu galatoome Professor Ferdiin kormee egaa warra community gaggeessuu keessayis obbo Dhaabaa Feereen ture amma sababa hojiitii fi ammatti argamuu hin dandeenye jidduutti on argame itti fufaanaan dhufa jedhee kan saagara boodatti eegna. Itti gaafatamaan boordiis obbo Zaakir nu jidduu jira. Shaggaa dhaga'ama? Sitti dhaga'ama shaggaam? Bani maayikii baniin dhaga'amu sagaleen kee. Dhaga'ama. Ayyee hin dhaga'ama. Shaggaagaa warra yeroo dheeraadhaaf fi lokaal chaaptarii hoogganuudhaan warra ture OMN deeggaruu keessatti warra yeroo dheeraadhaafis beekamu keessaa shaggaan tokko lokaal chaaptarii achi jiru amma dhiyoo kanaatti kan hoogganaa ture walumaa galatti ummanni yookiin hawaasni Kaalgaariis haa ta'u Oromoon waluma yeroo laallu maaliif OMN maaliif deeggara namni waan tokko bu'aa argatee deeggara hawaas keessattuu cimsee hawaasni Edmonton OMN yeroo dheeraadhaaf deeggara hawaasni kun maaliif akkasitti cimsee OMN deeggara? Galatoomi Dajane irraa ibsanii jiranii warreen na dura dubbatan Sheekh Jamaalillee Seefunillee bu'aa OMN qabu eenyumtuu Oromoo miti sabni biraatu hin beeka isaaniifuu Oromoo irra dabree isaaniifuu bu'aa guddaa buusaa ture har'asii bu'aa buusaa jira kanaaf OMN wanti adda isa godhu waan dhugaa irratti waan kallattiidhaan waan Oromoo laallatuu fi waan saba biyya sanaa laallatu hundarratti dalagaa waan turee fi diinillee OMN deeggaraa jira ammallee deeggaruu qabaa jedha. Keessattuu magaalaan Edmonton magaalaa nuti keessa jiraannu kan akka hawaasaatti illee hoogganaa jirru dhugaa dubbachuuf taanaan OMN kana yeroo dukkana keessaa yeroo ganna namni hundinuu quba qabdanii ganna san keessa dhoqqee san keessa baanee deeggarsaas keessa argamellee deeggarsaa hangana hin jedhamnedha. Uummanni keenya uummanni magaalaa Edmonton ani dhugaa waan jedhee isaan galateeffadhu qabu bu'aa OMN uummanni guutuun ni beeka. Akkuma amma dubbatame kana ani carraa kanatti fayyadamee jiraattota magaalaa Edmontonii fi miseensota koree Okaanas ta'ee akkuma waliigalaatitti galata guddaa qabdanii kalees nu waliin turtanii har'as nu waliin jiraadhaa ammallee isin abdanneetuma yeroo hunda Dajane wanti magaalaa Edmonton ala adda godhu yeroo hunda gaafiin ummata keessaa nutti ka'a kana godhaadhaa jedhaniiti kana maan dalagnee jedhaniiti ummata keessaa nutti ka'a malee nuti hooggantoonni yeroo hunda sagantaa baafnetii miti kan itti wanni jennu wal dhageenyaa uummanni keenya wal dhagaa waan magaala kana dhufetti waan xiqqaa irratti guddaa irratti wal bira dhaabbannaa ani uummata magaala Edmonton kana akkamitti akka galateeffadhu dhugaa hedduu natti ulfaata. Kanaaf ammallee hamilee qaba uummanni keenya waa adda addaan nu baay'ate magaala kanatti sagantaa adda addaa qabna
akkuma kana durallee beeku. Jidduudhaan kutee deebi'ee dafite. Hayyee itti fufi shaggaa. Dhiifama hin cite. Itti fufi. Kanaaf deeggarsaan uummanni fuuldura jira ammallee abdii nuu kennaa jiranii. Nus koreen chaapteraallee taa'ee koreen yookaan akkuma waliigalaatitti irratti dalagaa jiranii. Irratti dalagnee ammas uummanni keenya abdii nuu kenneen waliin jira. Kana duras nu waliin jiraachaa turtanii ammallee waamicha keenya kana irratti nu hirmaadhaa tumsa nu ta'aatii waliin haa milkoofnu waliin haa milkeessinu jedha. Hedduu galatoomii. Mee gara obbo Zaakiritti darba. Obbo Zaakir egaa akka hawaasa Edmontonitti itti gaafatama boordii hawaasichaati. Akka hawaasicha kana bakka buutee mee qophii Edmontonitti qophaa'aa jiru irratti yaadni kee maali? Hawaasni kun maaliif yeroo ammaa kanatti keessattuu miidiyaan gama biraatiin jiru yeroo Oromoo irratti duula hamaa banaa jiru kana irratti qophiin deeggarsaa gamasiin godhamaa jiru maal fakkaata? Kana irratti mee yaada kee nu kenni. Bodejane galatoomi akkasumas gaggeessitoonni chaapterii OMN Edmonton hedduu galatooma sochii hojii guddaa godhaa jirtanii waan kana irratti. Egaa dura dursoo waan OMN namatti himuun xiqqoo rakkisaadha. Maaliif waan OMN Oromoon hundinuu ni beeka. Jalqaba bu'uura isaatii otuu OMN hin jiraatin yeroo yaanni isaa OMN miidiyaan Oromoo banamuuf deema jedhamu jalqabeeti waldaan hawaasa keenyaatiif namootiin keenya naannoo kana jiraatanu waan bifa adda addaatiin itti hirmaatanii yaadaan humnaan risoorsii adda addaatiin wajjiniin dhaabbanneeti. Sanaas hawaasni keenya itti fufee jira. Akkuma boleeyyan koo as keessa jiranuu maqaa dha'uu yaalan hawaasni keenya waan Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate hunda magaalaa kanatti yeroo inni adeemu miidhagseeti bira dhaabbatee tumsee fi jajjabeessee gaggeessa. OMN garuu xiqqoo wanti adda godhu bu'uura isaarraa hawaasa keenya jalqabe jechuun ni danda'ama. Yeroo jalqaba tuuriin awwalaa godhamu waldaalee hawaasaa keessatti hirmaatanii waan kana jajjabeessanii organize godhan keessaa nuti tokko. Itti fufnee yeroo yeroodhaan waggaadhaan irra hedduu magaalaa kanatti yoo inni magaalaa biraatti illee qophaa'ee ollaa keenya achitti dhaquudhaan hirmaannaa gahaa goonee jirra. Ammas sun itti fufa gaafii hin qabu. Kanaafuu amma kana lanaa kanas wanni adda godhuu gargaarsi morba akka barbaachisu irra caalee akka barbaachisu kan bara darbe goone ol akka inni ta'u hawaasni keenya kanarratti muuxannoos abdiis akka gaariitti qabna. Kanaafuu geggeessitootaa fi namoota geggeessitoota caasaalee Oromoo adda addaa qofa hin eeggatin hawaasni keenya walitti himuu quba wal qabaachisu bakka jirutti wal dhageessisuu fi bakka kanatti dhufuu namni hundinuu akka dhuunfaatti mataa ofii irratti fudhatee akka wal dhageessisee xiqqaa guddaan achirratti nu argamu abdii qabna. Kanuma dhaamsa dabarsina. Kanatti daballee wanni jennu wama OMN yoo irra deddeebinee haasofne hin dhumu kan Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffatee bakka hundatti nu argamu nu hiifillee kan ennaa wahii akka miidiyaatti yeroo mara nu bira dhaabbatu bakka nu argamnetti argamu ergaa keenya nu dabarsu OMN'dha. Ija keenya gurra keenya afaan keenya. Kanaafuu guutummaatti afooshaaleen jiran akka ittiin gurmaahe maraan namni sana jalatti hooggantoonni isaanii akka isaan nu yaadachiisan gaafanna. Akkasumas saayitii hawaasa keenyaa hordoftanii warra irra jirtan fuutanii akka namatti dabarsitan walitti himtanii walitti dhaamtanii akka dhuftan waan asirratti maxxanfamee mul'ataa irratti sa'aatii sana
sa'a 2-3 taane sa'a 2-9 akka ta'e akka quba qabaattan sa'aatii dheeraadhaaf akka adeemu akka bakka sanatti nu argamtan bakki isaa akkuma himame 111 Avenue fi Streetii 13 irratti bakka yeroo hedduu achitti wal geenyu yeroo darbellee akkuma kana fundraising OMN bara darbe achitti wal geenye bakka kanatti yeroodhaan akka nu argamtan akka nu jajjabeessitan achitti argamtan abdii qabna achitti wal argina isiniin jennaa jabaadhaa achitti wal arginu Edmonton waan godhee barsiise sana gochuurra qaba ammas inuma goonaa caalaatti goona jedheen abdadhaa an kanuma naamsa dabarfachuu barbaada hedduu galatooma. Galatoome obbo Zaakir Abbaa Maccaa egaa itti gaafatamaa boordii hawaasa Edmonton North Alberta jettanii waamtusanii hedduu galatoome egaa Edmonton hawaasni Edmonton kuni OMN fi iddoo jirutti duraan iddoo jiruttis Kaalgaarii faa deemuudhaan irratti hirmaachuudhaan achumatti Edmontonittis qopheessuu duwwaa otoo hin taane waan adda addaa hojjechuudhaan amma immoo sirumaayyuu mana hojjettoota OMN ta'uuf deema. Hojjettoonni OMN hedduu Edmontonitti argamu. Yeroo ammaa kanas duraan kan duubatti hafe Muhammad Fantaallee ammas itti dabalame yoo xiqqaate nama 4-5 achi jiru. Walumaa galatti rakkattoota yookiin baqattoota Oromoo hedduu yeroo ammaa kanatti warri fuudhanii gara biyya alaatii gara Kaanaadaatti fidan keessaa dhugaadhumatti fuulduratti kan maqaan dhaamu Edmonton namni hedduu nu gaafata akka waan nuti baay'inaan Edmonton kana jirree achi nama fuunu egaa maqaa guddaadha qabdu jabaadhaan siniin jedha. Tarii gara boodaa irratti qophii guddaa tokkos dhiyeenyatti akka qabdan OMN booda immoo qophii heritage kan jedhamu tokkos akka qabdanii quba qabna. Sanarratti obbo Zaakir Abbaa Maccaa dhumarratti carraansii kennaa sanarrattis akka waa jettu warra koree OMN tan deebi'a. Egaa mee Sheekh Jamaal wanti carraa kanatti fayyadamuudhaan uummata keenyan jechuu barbaadu kanaaf yoo jiraate keessumattuu yeroo ammaa kana miidiyaa deeggaruun yeroo kamuu caala maaliif barbaachisaadha kan jedhu irratti otoo ergaa hawaasa keenyaaf nu dabarsite kan jedhu. Tole obbo Dajane duba akkuma tu'ette tana duraanuu eeguun ture. Tokkuma rabbii dubbachuudhaaf seefuu xiqqa shoreefu tuquu yaalee jira yeroo ammaatti yeroo duraanii caala amata 6-7-8 irra jiru OMN akkuma obbo Zaakir jaan eega hundeeffame uummata Oromootii fi Oromiyaa ifa baasuudhaaf miidiyaa akka tokkoffaatti Oromoon ijaa fi gurra godhattee eegaa jirtu akkuma sanitti illeen hojjechaa ture. Carraa kana fayyadamee obbo Jawaar warra shoora olaanaa miidiyaa kana dhaabuudhaaf lubbuu isaanii qabeenya isaanii yeroo isaanii beekumsa isaanii guutuu aarsaa itti godhanis galatoonfachaa akkasuma tiima isaa guutuu ilaa hanqa dabareedhaan dhufee obbo Dajaneedhatti ammaan tana aangoon dabartutti tiima isaanii ilaa hanqa ammaa jiru hunda galatoonfachuudhaan barbaada. Itti aansee yeroo ammaa caalatti wanni barbaachisuuf waa lama. Tokko miidiyaan akka tokkoffaatti nuti qabnu kan keessattuu Oromoo ala jirtu biyya ifiirraa fagaattee jirtu bakka isiin jirtu hundatti ijaa gurra ta'ee fi rakkoo isii balloo isii waan isiirra gahaa hunda gama siyaasaatiin diinagdeen akkasuma gartee nagayaatiin hundaan shoora guddaa taphachaa fi jiru OMN miidiyaa kana. Kanaaf tokko barbaachisummaan isaa kana lamadatti miidiyaan OMN yeroo ammaa tanatti yeroo inni akka gaafa duraa hin jirre yeroo diinni bakka adda addaati warra tokko tokko biyyaan deemus dabalatee eega biyya keessa ari'atamerraa eegalee
ilaa hanqa ammaatti duulli irraan dhaabbatiin irratti deemaa jiru. Kanaaf deeggarsi tokkichi inni qabu yoo jiraate ummata isaa callaa. Nama gartee isaaf yaadu callaa. Oromoo fi Oromummaa takkitti qofaatu miidiyaa isaa tokkicha ijaa fi gurra isaaf ta'e kana tiifachuu qaba yeroo kanatti. Kanaaf barbaachisummaan isaa yeroo hundaa ol yeroon inni bira dhaabbachuun barbaachisu. Beekaa takka tolchinee haa beeknu nam tokko waa jaaruun yeroo takka waa hundeessuun nama dhibdu. Waan ammoo jaarratan, waan gartee tolfatan, waan gartee godhatan eeggachuun nama dhibaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa OMN akkumaan tuquudhaaf yaale bu'uureeffame ilaa hanqaarraa rakkoo adda addaa gidiraa keessa bahee as ga'e. Yeroo ammaa too maalirra jira jettee Oromoon if gaafachuudha qabdi. Ammaasoo eeysaan gahuu dandeenya. Maal keenya nurraa barbaada. Yeroo nurraa barbaada. Qabeenya nurraa barbaada. Barumsa keenya nurraa barbaada jee namni hundi roga jiruun tumsee xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaa yeroon inni bira dhaabbachuu qabu yeroo ammaa tahuu beekuudha qaba. Maaliif diinni yeroo kamuu caalaa miidiyaa tokkicha kana iyya balleessee Oromoo akka isii wal dhageenya alaafe keessaan waan barbaaduuf. Xumura irratti miidiyaan OMN yeroo hunda caalaa wanni barbaachisuuf yeroo ammaa dhuguma rabbi yoonii fi gama gartee nuti akka gartee waan tokko gaafa kadheen gadda Sheekh Musaa Soaalaa aalimni keenya guddaan dhufe san yeroo barbaachisan seenaa ulamaa'ii teenyaa irraa waraabuudha qabna jee obbo Dajaneen galata gartee guddaadhaa nu biraa qaba. Otoo yeroon isaaf hin mijaawini sheeyni asii deeman malee seenaa ulamaa'oota keenyaa hayyoota keenyaa beeytoota keenyaa irraa waraabnee lafa kaa'uudha qabna jee miidiyaa halkanii guyyatti otoo gartee waa takka isan daangeessine irratti hojjechaa jiru. Akkasuma waan Oromoo qabdu Oromiyaan qabdu hunda irratti ilaa hanqa gartee maaliin sin jaamana manaatti hoggaa gartee nuti haajaa adda addaa qabnu hoggaa koominitiin teenya akkasuma gartee okaanaa dabalatee hundi namni hundi haajaa adda addaa qabu yeroo takkaffaa irratti namni inni biratti argamee gartee miidiyaan dhimma itti baanu miidiyaa tokkicha kana waan ta'eef Oromoon yeroo hundaa ol caalchiftee bira dhaabbachuun barbaachisummaa isaa kana wal gaafatanii miti. Koottaa hawaasni keenya irratti argama waan keessanii waan keenya waan gartee nama hundaati. Guyyaa kan nurraa nafinaa guyyaa 24 Juun Satardee kana nurraa nafinaa koottaadhaa barbaachisummaan isaa waa hundaa olii bira dhaabbaddaa nu bira dhaabbaddaa isa bira dhaabbaddaa wal bira haa dhaabbannu isiniin jennaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa yeroo dheertuun isinirraa fudhee asumattiin dhaabbatee jenne dhiifama wajjin. Gaariidha Sheekh Jamaal kan guddaan barbaachisu yeroo ammaa kana miidiyaan warri Oromoon biyyarraa baduutu irra jiraata biyya hin qabu jedhu kan deebi'ee immoo morma kutuu kan bifa adda addaatiin ajjeesee reenfa namaa saamuu akka hin boonye nama godhu baay'ee babal'atee Oromoo irratti duulaa jira. Yeroo akkasii kanatti miidiyaa Oromoo deeggaruu jechaan maal jechuudha kan jedhu. Mee obbo Seefoo kanarratti maal jetta ati? Ayyee dhugaadha warri Sheekh Jamaal akka gaariitti tuqee jecha tokko obbo Zaakir yaadachiise. Nuti warri magaalaa kana jirru magaalaa Edmonton gaafa OMN jalqabarraa jalqabee chaaptara keessan turre guyyaa san gaafa namni hagoon jiru sanuyyuu osoon namni ittiin birmatin asii ka'ee namni gaafa bu'uurim inni OMN bu'uureffamu sanuu asii dhaqeetiin itti hirmaatee jecha namni hedduun dhaamsa saniin nu gale guyyaa sanirraa jalqabee guyyaa tokko akkuma reef isinis jettan biyyoota ollaattis gaafa godhamu uummanni keenya birmataa ture. Gaafii obbo Dajaneettiin deebi'a. Har'a teenyee bo'uun bu'aan qabu jechuudha. Oromoon seenaan keenya bade jechuun bu'aan qabu. Waan qabnu kunuunfannee waan biraa itti dabalachuu. Sirna kamiyyuu keessatti takkaan dhagaamin
kafiraa fi diinnis quba qabu diinni mataan isaa quba qabu har'a maal jechuutti jiran Oromoo taatee uumamuuyyuu balfanii Oromoo taatee uumamuuyyuu balleessuu qabna sadarkaa jedhutti duulli miidiyaadhaan nurratti duulamaa jira. Duula yoomiyyuu caalaatti ilmaan Oromoo irratti duulamaa jiru waa'ee ati Oromoo taatee uumamuu irratti. Amantiin kee nafu, sabummaan kee nafu, eenyummaan kee nafu guutumaan guututti duula akkasiittu miidiyaa bakka biyyaa fi keessaa fi alaanis kaalagaan qabu cuuftinuu miidiyaan hundi ilmaan Oromoo bakka jirutti Oromoo ta'ee waan uumamee qofaaf ilaalcha siyaasaa isaa kamiyyuu miti. Kanuma fe'aa qabaatu Oromummaadha jedhee Oromummaadhaan nuti duulutti jira. Kanaaf miidiyaan nuti qabnu kun miidiyaan OMN seenaadhas wanni diina garatti waan inni qabu hambifachuu isa dhoggee sadarkaa kanaan isa ga'e kaayoo ilmaan Oromoo godhan keessa OMN ga'ee guddaa qaba. OMN yaadannoo ilmaan Oromoodhaa dargaggeeyyii baroota san keessa dhuman kaagartee qabsoo qeerroodhaa isa nu dhiisee isa dabre OMN ka seenaa san nu galmeessee uummata keenya wal laqqabsiise ka biyya keessaa fi ala baadiyaaf magaalaa reeffa nama keenya amma jiruuf kadhumillee lakkoofsee uummata keenyaa dhiyeesse kana jabeessuun barbaachisummaa qofaa miti dirqama mataa keenya hundaati dirqama ilmaan Oromooti ka kamii Oromoo ta'ee dhalateeti warra har'a jiruu fi kan dhufutti dabarsuuti OMN ga'een inni kanarratti taphate namuufuu reeffa Bozaakir ibsee jira namuufuu waan ebalu jettee itti himtu waan akkasii dalage OMN jettee himtuu miti amma booda ammoo haala amma OMN irra jiru yoo laallu dhugatti uummata keenyaaf haalli amma sadarkaa irra jiru kamuu caala istiidiyoo isaa bakka bakkatti guddifatee silaa deemuu qabu diinni kaleessa qabeenya akkasiitiin jaarame bara wayyaanee keessa namuu yaadata bara TPLF san keessatti qabeenya hedduu itti gannaqamee cufamuu hin danda'in ummata isaa kanaan tumsamee as ga'e seenaan suni ummata keenya keessatti hafee jira namoota kanaaf jecha wareegaman hedduu nu keessatti hambisee jira kana qabatee ummanni keenya har'as borus waan isaa kana kunuunsee daranuu tumsee daranuu bira dhaabbateetiin fuulduratti isa biraatu miidiyoota silaa jiru ka OMN gaafa dhalatu boodaan dhalate hunda isaa tumseetiin uf duratti oofuu qaba. OMN waan addaa kan dhiise kanarratti jechuudha. Diinonni keenya isa balleessuun galii isaa ka duraatii jechuudha. Yeroo cufa namni biyya keessaatis barruu feete irratti miidiyaa hunda irratti yoo dhageette namoonni isaan miidiyaan isaan dura fakkii kaasan OMN isa kana balleessuutu isaanii bu'uura. Wanni baduu dadhabeef OMN ammoo dhugaa inni dubbatuuf dhugaa inni qabateef dhara osoo hin dabaratin dhugaa ummanni kun qabu qabatee waan eegsiseef waadaa ummata kanaaf seene san qabatee waan eegsiseef har'as OMN itti fufuu qaba. Ummanni keenya kana akka gaariitti hubachuu qaba. Bakkuma kamuu ka jiru jechuudha. Iddoo kamuu ka jiru har'a rakkina biyyaa rakkina alaa hunda ka ol simsiiseetiin dhaamsa kana dabarsu OMN. OMN kana qabatee ummanni keenya fuulduratti deemuu qaba, deeggaruu qaba, deeggarsa yeroo yeroodhaan biyyoota irra deemee godhu qofa osoo hin taane buusii ji'aa godhateetiin ummata karaa silaa barbaachisaa ta'een baatiidhaan ofirratti murteessee dirqama san fudhateetiin ummanni keenya OMN deeggaruu qaba. Kun ammoo akka gaariitti ta'a jedheetiin abdii qaba. Akkuma reef jedhee irra deebi'eetiin kan ibsu waa hedduutu adda isa godha. Reef ibsee jira kan biraa kan itti dabalu OMN hogganoonni OMN akka kaleessa akka Oromootti Noorz Ameerikaatti dhalatee biyya USA keessatti kan duraa teessumni kan taa'e sunis itti gaafatama qabna waan nu keessatti dhalate. Har'a ammoo hogganni isaa hogganni OMN nu Albertaa Kanadaa keessatti galee suniifis akka Albertaattis ta'e akka biyya Kanadaa keessatti gaafatama qabnaa jechuudha. Kanaaf bakka itti dhalatee bakka itti guddatu malee bakka OMN itti ta'uu hin qabu jechuudha. Bakka OMN dhalate har'a guddachuutti jira. Hinduu diinni gaafa inni biyya gale duudhaaf ajjeesuuf yaale hinduun OMN hin jiraachisee warreen jiraachiseef galata guddaa qabna of durattis OMN hin jiraata jedha galatoomte jene kanuma jedha. Hedduu galatoomii egaa warri Albertaa yeroo ammaa kana hooggansa fudhachuudhaan gaazexeessitoota hedduu fudhachuudhaan OMN
dhuunfachuutti waan geessan fakkaattu. Kaga jabinni hawaasa keenyaa kanaan ilaalama jedhaa jira obbo Seefaddiin. Sa'aatiin irra deebi'ee beeksisuun barbaada. Sa'aatiin 2 PM to 9 PM dha. Guyyaa waaree booda sa'aatii 2 hanga galgala sa'aatii 9tti yeroo bal'aatu jirachaadha. Kanaaf hawaasni keenya yeroodhaan argamuun gaariidha. Garuu yeroo bal'aatu akka jiru marii adda addaallee gochuudhaafi. Haalli isaa mijataa akka ta'edha. Mee otoon obbo Zaakiritti hin darbin obbo Shaggaa jidduudhaan egaa si rakkisaa jiran natti fakkaata. Neetwoorkiin keeti. Mee amma dabareen kan keeti hawaasa Edmontonitti akka nama achi keessatti waan hedduu irratti hirmaataa jirutti maalitti dhaammatta dhumarratti? Ayyee galatoomii Dajanee. Otoon gara dhaamsatti hin ceeni waan tokko waan OMN kananii waan akka mataa kiyyaatti natti wanni jedhuni jechuu barbaada. OMN dalagaa tajaajila saboota fi saba biraa irratti akkuma biyyaatti illee jedheen ture dura. Garuu namumti keenyayyuu ani amma dur doktoroota fi piroofeesaroonni gadi yaa'e OMN marraan malee Profeesara meeqa qabnaa, doktora meeqa qabnaa, sheekii fi qeesis kan irratti agarree dura jalqaba OMN irratti numti mataa keenyanii kan akka hawaasa keessatti illee dalagnu asumarratti of agarree asumarratti nama of agarsiifne bu'aan inni godhe guddaa har'a manatti haa galanii har'a eessa jiranii inni waan biraati. Doktoroota, piroofeesaroota yeroo hunda galmee baatanii ba'anii dhimma Oromoo kana dubbatanii har'a garuu mana galaniiranii kan waan waliin beeknu. Bu'aan isaa inni guddaan kun waluu nu barsiise waan akkanaallee hojjetee bira dabre jechuun barbaada. Gara waamichaa gara sagantaa kanaatitti yoo dhufne dhugaadha amma wanni hundi nu harkatti kufteerti akka Albertaatitti. Duraan gara Ameerikaa kana kan wanti jechaa ture isaanis hojjetanii waan amma irraa fudhannee irraa hin dalagna ammas dalaguutti jirraa fuulduratti illee dalaguu fi waa hedduu karoora qabna. OMN qofaa miti waan guddaadhaan inni kan sagantaa mataa isaa danda'e waan ta'eef sana akkuma ati dura kaaftee waan akka herteejii torban Oromoo waan akka Irreechaa kan jedhu kana nuti mootummaarraa hidhannoo keenya guuttannee sana fuuldurumatti sagantaa isaatiin uummataa fi isinillee walitti dhufna. Egaa amma guyyaan jala ga'e wanni nuti har'allee asirratti baanee fi waamichumaa fi aruuza fuuldura keenya jiru kanarratti uummanni naannoo kana jiruu fi uummanni ollaa kanallee jiru warri as keessa jirullee akkuma amma namni hundirraa dubbate kana nurraa nafinaa waan xixiqqaayyuu akkuma dhuunfatittuu namni walitti iyyate magaala kanatti walirraan hafnuu hin beeknaa wal beeknaa ammallee guyyaa sana yeroon nu argamaadha koreen qophii barbaachisu hundaa xumurteerti. Isinii maatii keessanillee qabattanii koottaa guyyaa sanaa waan qabdanillee gumaatallee nu qabadhaa koottaa akka jaarmiyaatti akka afooshatitti akkuma guruupii tiima jiruunillee haa ta'u akka dhuunfattillee nurraa nafinaadhaa nagaan nu koottaadhaan jedha Dajanee. Hedduu galatoomii obbo Shaggaa Raddoogaa koreen har'aa asitti waamnee nama 3 koreetu bakka buufate malee koreen Edmonton kan OMN yookiin Edmonton OMN local chapter namoota hedduu diversity hedduu kan of keessaa qabu dubartoota dargaggoota akkasumas amantii adda addaarraa naannoo adda addaarraa hundumaa kan of keessatti qabate koree hedduu cimaa fi kan nama boonsudha. Egaa kana fakkaata dhumarratti haa fidnu egaa karaa adda addaatiin sinirsi irratti hojjetaa akka jirtan dhagaati jirra. Warri gaazexeessitoonni keenya hedduu Edmonton seenanii isaanis waan isin hojjetaa jirtan nutti himaati jiru kan nama boonsudha. Muhammad Fantaalle immoo innis dabalataan dhufee gaafa sana walgahii kanarratti yookiin tumsa kanarratti ni hirmaata. Egaa baay'inaan maatiin OMN kan achirratti argamnu. Anis gama kiyyaan argamaan isiniin jedha. Egaa mee
OMN qophii OMN yookiin tumsa OMN kan waggaa waggaatti adeemsifamu kana yeroo baay'ee fundraisingii waggaatti eegamee kan adeemsifamu akkuma amma isin kaaftanii akka OMN itti nutillee kan gadi jabeessine uummata keenyatti himachuu barbaannu isa waggaa tokkotti yeroo tokko fundraisingii goonu duwwaa otoo hin taane inni baay'ee barbaachisaanii membership yookiin immoo miseensa ta'uudhaanii amma dandeessan guyyaa tokkotti doolaarii tokko haa ta'u doolaarii 5 haa ta'u 10 ji'atti doolaarii 10 doolaarii 5 yookiin barbaaddan 20 30 akka dandeetti keessanitti yoo miseensa taatanii nu contribute gootanii inni caalaatti akka nu gargaarudha asumaan ibsuu kan hin barbaadu koreenis kan irratti hojjetti jedheen abdadha. Egaa mee warra koree OMN wanti isinaaf yoo jiraate itti dabaltanii daqiiqaa tokko lama isinii kenneen wanti ergaa dhumaa qabna hojjettan itti nu dabala. Dhuma irratti Zaakir Abbaa Macaa obbo Zaakir Abbaa Macaatifin waa'ee OMN alatti immoo waan Edmonton ittiin beekamu waa'ee heritages daqiiqaa tokko kan ergaa dabarfatuun carraa kennaafi warri koree wanti jettan jira wanti nu hafe jettan yoo jiraate daqiiqaa tokko. Hayyee fedhattan fakkaata obbo Zaakir Abbaa Macaa waan gabaabaa. Hayyee. Waamichi kuni ummata Edmontanii fi naannoo isaati yeroo ammaatti garuu waamichi waliigalaa akka ummata Oromoodhaa akka addunyaarra jiru biyyoota garaagaraa akka jiran hundaafuu waamicha goona. San dabalataan ammoo akka ummata Kanaadaatti ummanni Kanaadaadhaa ilmaan Oromoota Kanaadaa jirtu keessattuu warreen duri ijoo ta'an jajjaboon Albertaa keessa turan Kaalgaariin OMN jiraachisuu irratti fundureedha. Akka malee ummata jajjaba ummata ciccimoo ka wal qabatee hawaasa cimaa miidiyaa kanaa fi waan birootis waan Oromoo irratti ciminaan dalagu isaanis OMN yeroo ammaatti Albertaa keessatti galee keessattuu achi jiraa jechuudha. Kanaaf jajjabina hundaan akka of duratti akka gaariitti waliin dhaabatanii fi abdii qabna irratti dalagaa akka jiranitti abdii qabna. Waamicha goonaaf akka Winnipeg Torontoon innuu dirqama isaa bahe akka dabree BC hundinuu Saskatchewan hundinuu waliin dhaabbachuu qabna ka jennu waamicha goonaa kanuma dabaluu fi Dajanee galatoo. Hedduu galatoomee obbo Seefaddiin Kaalgaariin akkuma Noorz Ameerikaatti OMN deeggaruudhaan maallaqa guddaas buusuudhaan kan beekamanidha. Ergaa keessan hin dhaga'u jedheen abdii guddaa qaba. Egaa dhuma irratti Edmonton kan beekamu OMN wajjin dhaabbachuu waanuma Oromoon qabu hundumaa wajjin dhaabbachuudha. Yeroo ammaa kana immoo waan akka adda addaa wanti qophaa'uun jira. Isa keessaa inni guddaan kan amma isin agarsiisa aadaa yookiin heritage jettanii hawaasni Oromoo Edmonton jiru kuni akka Oromiyaa bakka bu'uudhaan akka hawaasaa duwwaatti osoo hin taane Oromiyaa bakka bu'uudhaan biyyoota 85 olii wajjiniin agarsiisa aadaati akka qabuudha. Barreen gaddaa jalqabdanii baranas akka qabuudha. Obbo Zaakir Abbaa Macaa qophii asumaan egaa OMN gaafa kun hojjetamus irratti argama. Achi keessas warri OMN akka miseensatti hojjeta. Akka miseensatti akka itti dabalamanii jiran quban qaba. Kanaaf kun akka qaama OMN tokkotti ilaalla nuti carraa kanatti fayyadamuudhaani maal jetta waan dabarfattu jiraate obbo Zaakir. Galatoomii obbo Dajan. Jetteetu waanan silaa jedhu waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa kaayyoon keenya Oromummaa gadi dhaabu waan Oromoon qabdu tiksuu fi guddisuu waan isiin dhabdee akkasiin argattu gochuudha. Kana keessaa OMN tokko. An ammallee OMN irratti waan amma nu Afrikaanu qabu irratti xiyyeeffachuun barbaada. Sagantaa adda addaa Oromoo gargaarsa irratti horiidhaan
buusiidhaan yaadaan gargaaruu irratti waan adda bara 2012 jalqabnee 13 jalqabnee yeroo Zakir kaameraan kee cufaadha. Kudha lamaa fi bara 2012 jalqabnee yeroo hawaasni yeroo qabsoon qeerroo ho'eetti fufuu jalqabnee biyya keessatti biyya ollaatti waan barbaachisaa ta'e yeroo nu hin godhin hin jiru bifa adda addaatiin ijoollee biyyaa baqatan haa ta'u namoota biyya keessatti rakkatan haa ta'u warra biyya ollaa jiran haa ta'u waan biyya kana keessatti barbaachise haa ta'u wanti maallaqaan biratti waan xiqqaadha. Wanni guddaan biratti Oromoon akka Oromootti mul'atee namni Oromoo beeku. Kanaafuu isa kanaaf akkuma amma jette torbiin Oromoo nu fuuldura jira. Heriteejiin wanni guddaan biyya 85 ol akka biyyaatti hirmaatu irratti bara darbee jalqabnee jirra. Amma walgahiin isaa dalagaa isaa waan hedduu tarree qabsiifneerra. Kana keessa Obbo Dajane si dabalatee gaazexeessonni OMN hedduun bakka adda addaatti qooda fudhatanii itti hirmaataa jiranii bara darbellee akkuma kana nu wajjin hirmaattanii. So sana qophii guutuudhaan akkuma Obbo Shaggaan jedhe kan heriteejii, kan irreechaa, kan yeddugaleessa Oromoo ijaaruu waan asitti Oromoo gadi dhaabnee mul'isuu nurra jiru waan babal'aa irratti hojjetaa jirra. Isa kana sagantaa guutuudhaan waan OMN kana of jalaa ala karaa tokko deeffannee kaane itti deebina. Amma waan OMN irratti waan kana tumsa kana irratti namuu utuu hin hafin wal gargaaree wal jajjabeessee akka itti gadi ba'eetti nu hirmaatee waan duraan waldaan hawaasa Oromoo kaaba albartaatii fi uummanni keenya toora kana jiraatu godhaaf agarsiisaa ture hunda bara kana haala caalaadhaan irra jabaadhaan akka mul'isu. Nu hiikaayyoon keenya waan Oromoo ta'eef kan Oromoo ta'e bira dhaabbachuu, guddisuu, jajjabeessuudha. Kanuma naammadhaa namni hundinuu akka nu argamtan jedhaa hedduu galatoomaa qophii addaa bifa adda addaatiin informationii guutuu wajjiniin fudhanneeti waan sagantaa bara kana lafa keeyyannu fuuldura jiru iddoo itti tumsa barbaan waan irratti wajjiniin hojjechuu qabnu hundasaa fuula duratti yeroo waan kana goolabne itti dabarfanneeti asuma irratti nu argituun jedhaa hedduu galatoomaa. Hedduu sine hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya warri gara dugda duubaa dhuftanii kan irratti mari'ataa jirru waamicha tumsa OMN magaalaa Edmontonitti sanbata duraa dhufuu waxabajjii 24 guyyaa keessaa sa'aatii 2 PM eegalee hanga galgala keessaa 9 PM itti fufuu sana ilaalchiseeti. Egaa jiraattonni magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jirtan kan akka Calgary, Brooks fi iddoo biraa warri jirtanii akka irratti hirmaattaniidha waamichi kan isinii godhamaa jiru. Egaa dhimma kana ilaalchisee warra gaggeessitoota koreetii fi akkasumas cheermaanii kan boordii hawaasa Edmonton yookiin North Albertaati waan jiran asin hundi keessan dhuftanii waamicha hawaasa keessanii gochuu bira duwwaa otoo hin taane ofii keessanii of kennitanii yeroo qabdanirraa fudhattanii maatii keessanirraa yeroo hojjaa keessanirraa fudhattanii OMN gargaaruudhaaf waan yeroo keessan guddaa fudhattanii maqaa OMN hedduu galatoomaan isiniin jedha. Har'as dhuftanii waan ibsa kana kennitan yookiin waamicha gootaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galatoomii jenneetis achumatti wal agarra gaafa 24 Galatoomaa. Galatooma. Gaafa 24 akkasumatti wal argarna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya turtii koree hawaasaa kan Edmonton kan keessattuu kan OMN local chapter jennee kan waamnu koree deeggarsaa OMN fi akkasumas immoo itti gaafatamtoota hawaasaa wajjiniin turtii goonee kanumaan raawwanna. Egaa waamichi isaanii kan keenya isaa ta'uu kan isaanii waamichi isaanii keenya guddaanii warri Edmonton sanbata duraa dhufu waxabajjii 24 sa'aatii 2 kaastanii
lafatti tumsa OMN qophaa'u irratti argamuudhaan dhimma OMN dhimma biyya keenyaa fi dhimmoota adda addaa irratti marii bal'aa hin goonaa OMNs achumaan ni tumsitu jennee abdannaa waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa ani Dajanee Guutamaatii qophiileen OMN biroo itti fufuu dhumarratti beeksisa kana sin affeeruudhaan nagaan turaan siniin jedha. Hawaasa Oromoo kanarraa magaalaa Edmontanii fi naannoo isii jiraatan mara. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun Waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa waaree boodam sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasni Oromoo magaalaa Edmontanii fi naannawa ishii jiraatan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa miidiyaa Neetwoork biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa miidiyaa Neetwoork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN Daayireektar olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin durfamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyuu. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Na'imaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulaxiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Lions Recreation Center 11113 Street Edmonton ABT 5G 0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 178 duwwaa 2 duwwaa 154 158 duwwaa 721 dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Anis Atis cufti keenyaahu OMN tumsuudhaan qabsoo saba Oromoo haa tumsu. koree qindeessituu sagantichaa Edmonton, Alberta, Canada.